Sagalee Waaqayyoo kan guyyaa har'aa Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasee hanga 27tti. Sagalee kanarraa maal hubannaa? Jireenya keenya irratti xiyyeeffachuu qabna. Yesuus inni nuti duuka buutuu taanee duukaa deemaa jirru kun isa lafa fagoo akka nuti isa waliin deemnu barbaadudha. Dinqiiwwan xixiqqoo wantoota sammuu namaa gararaa ta'an wanta xixiqqoo ittiin qabamne isa bira akka hafnu isa bira akka fagaannu hin barbaadu. Dinqii arguu caalaa Yesuusiin arguutu ajaa'ibadha. Dinqii arguu caalaa Yesuusii wajjin jiraachuutu ajaa'ibadha. Dinqiin isa Waaqayyoo waan nuti ofii keenya gochuu dandeenyu godhu otoo hin taane isa nuti Yesuusii wajjiniin waliigallee jiraannudha. Isa nuti hariiroo keenya, ilaalcha keenya, gooftaa keenya Yesuusiin godhannee yeroo nuti isa wajjin jiraannu dinqiin kana caalee hin jiru. Gooftaan Yesuus namoota 5,000 waamee nyaachisee eenyummaa isaanii bare. Tarii waan nuti kennee eenyummaa keenya bara laata? Wanta nuti barbaannu, wanta nuti isa kadhannu, wanta nuti isarraa barbaannu nuuf kennee ka'ee nu taajjabaa laata? Nu dhabaa laata? Waan barbaay'ee nuuf kenne nu dhabuu danda'a. Nu ta'u irraa fagaachuu dandeenya laata? Wanta jedhu irratti xiyyeeffachuu qabna. Jireenya keenya irratti xiyyeeffannoo guddaa laachuu qabna. Yesuus kan inni nuuf kennu barbaade jireenyadha. Yesuus wantoota xixiqqoo, dinqiiwwan nuti xixiqqoo milikkitawwan garaagaraa nuti barbaannu otoo hin taane Yesuus Kiristoos kan inni nurraa barbaadu jireenya keenyadha. Yesuus Kiristoos kan inni nurraa barbaadu xiyyeeffannoo keenyadha. Attenshinii keenyadha. Ilaalcha keenyadha. Guyyaa guyyaatti isa wajjin jiraachuu keenyadha. Isarraa barachuu keenyadha. Isa dhaggeeffachuu keenyadha. Isa hordofuu keenyadha. Isa waaqeffachuu keenyadha. Xiyyeeffannoo nuti jireenya keenyaaf kennuu qabnu isa kana. Malee asiifachi wanta inni hojjetu, wanta inni godhuuni, wanta inni nuuf kennuun, wanta inni qarshii nuuf kenna, mana nuuf kenna, dabalata nuuf kenna, bajeta nuuf kenna, ilaalcha, beekumsa nuuf kenna, guddina nuuf kenna, sadarkaa keenya hin geeddara, mana keenya hin geeddara, biyya keenya hin geeddara, hiriyoota hin geeddara, magaalaa hin geeddara, hojii hin geeddara. Garuu gooftaan akka nuti kanatti xiyyeeffannu hin barbaadu. Akka nuti rileeshinii keenya, hariiroo keenya gooftaa wajjin goonu, akka nuti isaa wajjin yeroo hundumaa rileeshinii qabaannu, hariiroo intimeesii guddaa qabaannu fedha. Atis anis xiyyeeffannoon keenya hariiroo gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin qabnu ta'uu qaba. Malee wantoota xixiqqoo, miraakilii xiqqoo nuti yaannu qofaa ta'uu hin qabu. Gooftaa Yesuus jireenya keenya irratti akka nuti xiyyeeffannu barbaada. Eebbifamtaniitu.